Asuma kabak. هاي حشمة أركفوني كبجمتوتا في جلتمتوتا أردفتوتا بجنبو جلتا كمتني أكم جرتو فياكي سني النجاكي جلتا واقعيو سنجاكي يبقى كريستوس بلن هاتو جتو جالدا حشمة أركفوني كابا كبلي ترى كان جرتن أردفتون أبجنبو جلتا كمتني أكم جرتو فياكي سني يعني نجاكي جلتا واقعيو نسنين جرا أكسما أردفتوتا كيا سامونا كان سنرا بدين جران سنين جرا بدون كي يمون أجينا فمين يتون تاني سنين جرا غرباديان ديمتري كانتم بدين sinin jira yoona sinna dagatanii like share comment gochuu dagatanii sinin jira kanatti aansuudha wanti nanarra isiniif qooduu dhufe jechuudha obboloonni kiyya tokko tokko gaaffii garaa garaa na gaafataniitu anis atoon ta'in har'a waa'ee jira miti reega wanta tokko isinitti odeessuu dhufe jechuudha wanta ijoollee keenya biyya gandaa keessatti namni yeroo hastaa'ee kana naa godha jedhee achi teenyee waan nu godha jenne sana waan godhanii isinitti hima jechuudha dhugaa rabbiin isinii jedha garuu kana keessattiin nama hunda jechuu kiyya miti namoonni tokko tokko jira jechuudha namoonni biyya keenya akkuma beekamu jalqaba kana dubbii kana isinitti odeessuudhaan dura like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha kanatti aansuudhaan wanti ani isinii fi himuu isiniin jedha maali jiru ifaan iftune manni keessa callama ta'ee mana keessatti ne gabraabu labukkee kana ijoollee bifamantu jira caacataan garaa garaan jira garuu har'as hin badu eedhuma dhufe waa'ee biiziidha jechuudha hojiidhaan qabamee jira kanaaf hin badeen isiniin jedha malee waa biraa miti jiraan isiniin jedha naan dhufa waan hundayyuu yaane diraamaa kiyyas maal yoo guyyaan jedhetti deebinee hin hojjanna isiniin jedha garuu wanti isiniin jechuu barbaadu har'a jechuudha like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedha kanatti aansuudhaan immoo obboloonni kiyya biyya gaddaa keessa teessanii lafa bittan jechuudha lafa kan bittan jechuudha lafa bituun keessan bareeda ta'ee maatiin keessanii gara katamaan itti deemtu gara katamaan itti guddattu waan akkasii isiniin jedhu jechuudha garuu dhugaa rabbii dubbachuu fi ani jechuudha ani ofii kiyyaa kan kootoon ta'ini mucayyoo wayitu jira anatu bakka bu'ee waan hunda birrinatti ergitee maal taate ofii kiyyaaf waan itti gaafatamummaa fudhadhee siifan ijaarsa waadaa galeef jechuudha mucayyoo tokko jechuudha biyya gandaa jirti jechuudha anna achiin lafa sana ilaaluun deebi guyyaa kaleessa jechuudha dhugaa waaqayyoo dubbachuu fi lafti suni waggaa 4 ol idda bitame dhugaa rabbi nan beeka yeroo bitamus እና lafti suni caakkaa walakkaa jechuudha caakkaa walakkaadha namni jechuudha ammaaf booddee katamaa guddaa ta'a garuu ammaaf atattamaan itti ijaareen itti gala jechuun noowee waan wayyaadha garuu maatii fi jette ishiin maatii ishitiif ijaaruu barbaadde ture jechuudha kan ishitoon ta'ini jechuudha kanaaf obbolottan kiyya maatiin keessan birrii xiqqina isaa ilaalanii gara katamaa qarqaraati gara baadiyyaati lafa si argine irraa jira du'a malee dingalina akka taatan ta'ati achi jirtu waan ta'eef lafa katamaatti dhiyaatu lafa manoonni itti ijaaraman namoonni itti galan ammuun barbaadaatu hojjettee kan faltu maaf iddoon taanee bitta akkasittiin bitadhaa dhugaa rabbiin isiniin jedha kanaaf hordoftoottan kiyyaa kana isin todeessuun dhufe achumaan immoo waa'ee immoo shukki isinitti jechuun dhufe shukki jechuun dhufe jechuudha waan kana ila amma suura kaasanii isinitti erganii amma ofii keessanii irra geessanii amantanitti dhugaa isiniitiin fakkaatu katamaatti deemaa jedhanis dhugaa fakkaata yaani katamaan gara katamaatti deeman guddata katamaa iddoo toon guddatiin hafun jiru garuu atattamaan galeen keessatti boqodamaati kiyyaa itti gashee jettee wanta yaaddu gara katamaa qarqaraatti gonkumayyuu biti maaliif seeti amma waggaa meeqa waggaa furiitti nam tokkotti ijaaraa achitti galee dhugaa rabbiin isinii jedha kanaaf obbolootan kiyyaa wantoota akkasirraa of eeggadhaan isiniin jedha wanti biraa immoo hundumarra caalayyuu wanti na gammachiise sobamuu hafuu bitamuu lafti kun baay'een itti gammade baadiyyaa ta'aa maalaa ta'u kan itti galumaati baadiyyaanis keessaa abaan iyyuu malee xiqqoo yaani ibsaan jira jechuudha kanaaf mucayyoo kana garuu ani baay'ee ishee jaalladha baay'ee ishee kabajaa akka buleetti kiyyaatti ishee ilaala
yaani maatii ishiitiif hin ta'a garuu ofii ishiitii galtee keessa nan jiraadha ምናምን jechuun baay'ee ulfaata garuu ma jiraatamas. Nah, akkasiin isiniin jedha isas immoo guyyaa guyyaadhaan maalirra akkan ga'e akkamittiin akkan jalqabsiisee fi akkamittiin akkan jaarsisaa jiruu fi yeroon piroosesii isaa xumuree gara keessatti viidiyoodhaan nan dhiyeessan isiniin jedha. Akkasiidhaan isiniin jedha so'aan immoo madaamiin kiyyaa kootu deebiinaan jechaa jirti. Mee maal jettu kanarratti madaamii kiyya biratti damma tiyya biratti deebi'u moo jireenya Itoophiyaa keessa jiraadhuunaan jettu mee hordoftoota kiyya gaaffiin isin gaafadhaa gaaffii kana naa deebisaa jechuudha. Asumaan immoo warreen Beerut keessa jirtan jireenyi Beerut akkam keessa jira maraatee moo qannasee moo gadi bu'ee moo ol bu'ee moo mee jireenyi Beerut maal keessa jira maal maaf kootu jettee natti wadawaati maal taateetu rakkoon ishii maal mi'a rakkoon nuti madaamii kooti maali mee qoyi maal taanaan madaamii kanatti na jaalatte laata mee natti himuu dandeessu mee maal jettu warreen madaamii biratti deebii jettan deebii jaanaa bare warreen immoo argaa madaamii jettan argaa madaamii jedhati koomentii jalatti naa barreessa koomentiin kiyya yeroo marayyuu banaadhaan isinii jedha hordoftoota kiyya please amma baadiyyaa deemetti biyuunis maali manitti sammuu keessa naqaxqaxaa jirti kanaaf like share subscribe godhaa viidiyoon kiyyallee isinitti toluu baatu leeqa akkuma waan isinitti toleetti naa fudhadha maaliif yoo jetteen yaani wal guddisnaa jechuudha. Nah, kasih ya, gua baca farah, yani jemeh nufe. Koshi sisi yaderan sini jeda, bayi ni si yade ni sini jeda. Kanafi ordofto takia, please, like goda, share goda, comment goda, yade bapareda, yade nama barsisu. Obolo tedus orang dejera. Yani karaa miidiyaatiin nama yaadanaa wantoota garaagaraa gaada isaaniis immoo keessaatiin dhalee kamtu bahuu qaba kamtu bahuu hin qabne jedhee kan hin danda'e gorsaan kan hin dandeenye immoo waan dandeettii qabuun bukkee dhaabbadhee obboloota kiyya nan gargaara jedhee akkuma waadaa gale ammallee sanuma aaniin jijjiiramneen isiniin jedha. Kanaaf immoo obbolootaan karaa keessaatiin meebi naqumnamta yoo jiraatan yoo isinii deebisuu waan dhiifama maalii fi samuuna baadiyyaan ture. Kaleessan dhufe jechuudha guyyaa shan immoo akkasii baadiyyaan ture kaleessan dhufe kanaafan badeen isiniin jedha waa biraa ta'ee miti kanaafi hordoftoota kiyyaa amma waa'ee madaamii kootiitti deebina madaamii kiyya miskiinii kiyya habiibtii tiyya yaa elbii yaa kiraam yaa elbii hayyuune inti ana kamee haash haale asanshi inti kamee naash haaleki bisheek amti shuufi viidiyoo tabaa'e viidiyoo kiyyan argata waan ta'eefi ati jireenya mataa kee jiraadhu ani jireenya mataa koo jiraadhu afaan oromoo nageessaa garuu nageessu waan ta'eefi ana kameen bidde hashaalee inti kameen hashaaleki ana kameen bidde hashaalee asanshi na akkasiin isiniin jedha dhugaa dubbachuuf na rakkisaa itti kootu maaloo biitaa isin jammara ምናምን jetti ani garuu deebii jettu waan isin jettanitti bula warreen koomantaroota wayne afaan kiyya warreen koomentii barreessitan yoo deebii jettan deebii yoo deebiin jettan in deebii je'aatiin garummoo arrabni hin danda'amu ani isin faana qoosaa jira arrabni hin danda'amu na gorsaa malee nan arrabsiina isiniin jedha akkasiidha hordoftoota kiyyaa guyyaa biraa immoo wanta viidiyoo nama bohaarsuun waan hojjedhu wajjiniin isinii dhiyeessaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf iddoo jirtanitti nagaanis maaliif ganaan odeessayyuu waan hundis waa'ee qaba garuu koo kan qophaa'ee dhumneef xiqqoo ishii digingirrinatti jedhe malee isiniin jedha isin jaannaa inaanniinna tokkoffaan waa'ee yaada mucayyoo sanaa fi kanaafan dhufe malee akkasiin isiniin jedha na akkasiidha madaamii kiyya amma na rakkisaa hirbii xiqqoo jechuudha rafinaanin jedhina saat irriba kiyyaa ga'e innaan kanaafi obboloottan kiyyaa dhugaa dubbachuu fi madaamii kiyya biratti deebi'e jettu moo maal jettu warreen duraan na beektan immoo amma moo innaan madaamii bira jiru naa wayya naa barreessaa kuumintii kanas innaa kama naa wayya yoo madaamii biratti si wayyeettan nan deebi'a yoo moo Itoophiyaatti si wayyeettani argaa madaamiin jedhaa jechuudha innaa sana ani garuu dhugaa dubbachuuf coraan kiyyas jireenyi kiyyas hawwiin kiyyas biyya sana keessaa dilee ta'eera biyyuun gandaa jedhamu keessaa iyyuu dilee ta'eera maaliif seetan ofitti amanamummaa yeroo isheen jedhu nan danda'a nan jiraadha kan jettu
hundumti keessanii wanti isin jechuu qabdan jireenyi biyya namaa macheem achuman jiraadhe achumatti du'a hojjetteen alatti Itoophiyaa keessa naa teessee jireenyi sitti ulfaachuu noolu. Jireenyi sitti ulfaachuu noolu jechuudha. Kanaaf wanti isin gochuu qabdan bilbila irraa seenee jira. Ifama guddaan seenii jedha obboloota kiyyaa bilbila narratti bilbilame kanaaf naddaan kutee seenii jedha. Kanaaf ofitti amanamummaa qabaadha. Ofitti amanamummaa wanti muufite dhugaa rabbiin isin namni galtee as keessa teessi ammana naan jedhan maaliif seetaan qaleensu jireenyaa ma jira aynoo haalli nageenyaa ma jira aynoo ituma beekuu danda'eedhuma jiraadha danda'eedhuma jiraadha garuu immoo jira waan hundiyyuu jira wanti ta'een jiru gonko garuu immoo waaqayyo si jiraachiseera taanaan ma jiraata bakka kam keessa iyyuu buutee bayi oma jiraata waanan kaayyoo qabaadhu karoora qabaadhu murtoo qabaadhu jireenya kee keessatti murtoo qabaadhu bakka murteessi ofitti amanamummaa qabaadhu nan hojjedhu amma fakkeenyaaf ani waggaa 5 fi 6 hojjedhe amma kana keessatti biyya yaadeen beeku gonku yaadeen naasiniin jedhu maatii kiyya nan dubbisa bilbila garuu biyya galeen beeku numan biyya ba'u nan bahaa nan hojjedha yoo naasiquu baate waggaa 5 calan hojjedhu hin karoorfadheen bahe giddeetaa taateef 6 irratti dabale waggaa 5 6 hojjedhe biyyatti galee uumaa kunuman jiraachaa jira uumaa nama olis ta'ee miti namaa gadis ta'ee jiraachaa jira akkuma namaatti jiraachaa jira hundumti keessan iyyuu amanamummaa jaalala namaa qabaadhaa tokkoffaa ofitti amanamummaa wanta ofitti amanamummaa ga'u jiru jireenya kee keessatti ofitti amanta taanaan waan gootutti amanta taanaan yoomiyyuu akka namaatti akka nama tokkotti ofii kee of taatee bira darbitee namaaf hin taata. Kanaaf anis immoo waan inni irra ga'u maal akkan godhadhe wantoota garaagaraa wanti isin jiru hundi isaa fuulduratti tokko wal jalaa malee datarkaa miti. Jireenyi biyya lafaa tokko yoo guuttatte malee guuteen guutu. Asan jireenyi biyya lafaa guuteen guutu. Amma biyya lafaa jirtutti guuteen guutu. Kanaaf akkasiin isiniin jedha oduu isinirree dhiifama guddaan isiniin jedha shaaloom nagaa fi ayyaanni araaruu waaqayyo isiniif haa baay'atu yaanni kiyya oo isinitti tole koomentii laayik sheer gochuu hin dagatinaa isiniin jedha na jajjabeessaa turtii gaarii qabaadha baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja.